Agada. Yari obboliyan keenya ulaa bananii jirani. Gara ulaa seerii kan ishee hundaa ulaa isaanii taasisu. Uurri ammaan isaan ulaa bana itti fufaa amma bakka awwaalcha isaa waliin akkasii dandeenya. Ammoo sheeyni harawwanni isaanii goon nuti xiqqaatee wahuma fedhe yoo goon wanti qoora ishee isa biratti. Warri bulchiinsa naannoo Harariidhaa saaphaasiillee dhaabsiin godhuun jechi fuuldisheen isa irratti ijaaru. Egaa asitti baadiyyaa kana xiqqoon bakka bareedduu isa irratti ijaaru namni as jiru fa'aa kililitti godhuun isteessi yoo jiraate itti dhaamsa godhanna. Yookaanis dhaamsadee nama boordi asi filamu dhaamsadee nama fuutee dhaamsa nama Itoophiyaa irraa dhufee dhaammate kana boordi asi filame fuutee pirezidaantii naannoo Kililii Hararii biraan dhufee dhaamsa kana jedhe. Takkallee hin jirtu pirezidaantiin keenya haa galu wal mari'annee waan takka goonaa jettee dhaamsa kanaan naa galadhaa jettee adde misiraan teenya obboleettii teenya itti aantu pirezidaantii gartee keenya dhaamsa kana hawaasaan gurraan naa gayaa jettee sheeka keenyallee gosuun barbaada asumaan dhaamsiniin armarratti sheekootiin Abno walitti haasa'u hin jiranii, waggaan achi gaditti dubbadhullee hin jiranii, sheeka keenya, aalima keenya, ilmaan isaanii fi akaakayyuu keenya, abbaadhallee jechuun na ulfaataa. Gizee hunda sheeka keenya Shee Muusaa fa'aa itti waan dhaamanii waadanu jira, nuti arrachi eeguutti hundinuu caayaa biyya jira, caayaan akka kana turbaan dabare kanaa saasoo kanarra jira haadima sheeka keenyaa Shee Aliyyii wajjin Shee Aliyyii Fallaanaatii wajjin Shee Maammed Sheekoo Faadaa wajjin gatteenyee ganama jimmataa dharma dhufeetii sheeka keenya qaraatiin isiniif giyaanuu isinirraa itti godha jedhee jimmata dheengaddaa biraa ganama haasawee waan nuusuu keessa jiranii hirribaa yogguu san ka'anii isinitti deebi'ee jireenya hojii kanaa barraas wanni sheekii keenya anaa fi Shee Aliyyii keenya Fallaanaa irratti wanni gartee as deebisan sheenni nunnaamaa oola kanaa caayaa kanaa nama isaan jala gartee ture haamata ulawwii bakka kana turee jira nama gartee wanni adda addaa irraa qoodamu jira kana itti waltaalee mari'annee hawaasa biyya kanaa guyyaan gartee armaddeemiyaa jenneen maaddaa araashii guyyaa aladaanii nuti sheekootii warri bakka kanaa Shee Aliyyii keenya Faatima sheekaatii waliin nuti warraa daadhaa gurraan keenya harma wanni sheeka keenyaa goonu caayaan isaaniitu goggoguudhaaf ilaa hanga qiyaamaan dhaabbatutti caayaan sheeka keenyaa hin dhaabbatu amaanaa sheeka keenyaatti tokkoffaan namni amaanaa kanaa hin tajirtu duwida biyya kana guddaa. Ani dadhabee miilli biyya kanaa si gaaffi sheekii
biyya kana jiru firaqa adda addaati fi ummanni wallaalaan ta'u biyyeen tunurraa yoo inni deemite malee kana gartee amaanaa isinirraa fudhadhe gudduu duwwattee biyya arabaa doktora keenya doktor jennaani sheeka keenya sheemiina keessaa waliin keessummoota keenya hunda waliin caayaa sheeka keenyaa kunoo hamma biyyeen ittiin deebiin amaanaa isinirraa fudhadhe wanni du'aayin dubbatti akka gartee nun daganne amaanaan sheeka keenya anaa fudhadhu malee isin hundinuu gartee amaanaan sheeka isinumarra gartee jirti kanaaf rakkillee nu kadhadhaa akka isaanitti gartee turan adeemsa isaanii ni dandeenya yoo ni biyyenne numatti ulfaataa rabbii isin haa gargaaru jettanii akkasitti du'aayin kadhachuun gartee isin dagartee barbaada dhaamsa hanumaanii gartee isaanirraa qaban gizee hunda dhaamaa oolan xiqqaatullee ijoolleen beeyda qabdi isaanii beekan elekshiin namoota hedduu taasisa isaan manzaraa qabeessan kan ilaala taasilee fi akka uffisa qofaa danda'e hin dangallee barreessaa barreessaa namni bakka hedduu waliin dhufee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة شيخاتي شيخ آدم ለሐረር ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሙስሊም አጠቃላይ ትልቅ ዕዳ ጥለውብን የሄዱት ይህም ደግሞ አማነቱል ዒልም ነው። ይህም ዒልም የኢትዮጵያ ሙስሊም አጠቃላይ ተሸክሞ ይዘውት የነበረውን ፈለግ ተከትሎ ሊሄድ ግዴታ አድርገውበታል። ለማለት ነው ዋጅብ አለብን። ሼኻችንን ቀብራቸው ላይ ተገኝተን ዱዓ አድርገን መሄድ የሁላችንም አማና ዋጅብ ስለሆነ ነው እዚህ ድረስ የመጣ ነው። ለሁላችንም አላህ ይሰብረን።